Jawar Mohamedin goota keenya leenca keenya baga rabbi lubbuu keessee hambisee jannaani kan yoomuyyuu Oromoo hin ganne kun yoomuyyuu Oromoo irratti yakkan hojjenne maaliinuyyuu yoo ta'e kan hin jijjiiramne kan abdii guddaa irraa qabnu ammaaf kan qabnu Jawaruma Mohamed isa rabbi umrii isaa nuuf dheeressu. Intala siyaasaa obbo Jawar Mohamed baga rabbiin agartee lubbuute waan hin taane irraa oolchee galata rabbii galchina akkasuma eegdota teetiifis galata guddaa galchuu fi barbaadaa akka Oromootitti. Aggaammii Jawar Mohamed irratti aggaameen gadda guddaan itti dhagaame ibsachuun barbaada. Duulli amma OMN irratti deemaa jirus duula argaa jirra garuu waan galman geenyedha yoomiyyuu wanti OMN dubbatti deebisu hin jiru. OMN irrattis warroota duula kaasaniitiin akka OMN cufamuuf yaalii gochaa jiraniif hin milkooytuu OPDO dadhabduu tanaa miti wayyaaneen saniyyuu argitee hin milkoofneef jechaadha duulli jarri OMN irratti banan ammas OMN gara fuula duraatitti guyyaa matakka illee taatu daqiiqa matakkaaf illee taatu sagantaa isaa akka hin dhaabne abdii guddaan qaba. Amma jijjiirama jedhamu jijjiiramni wayituu hin jiru jijjiiramni akka hin jiru wanti nutti agarsiisu hedduutu jira. Amma dheengadda walgahii amboo irratti ta'an sana irratti qeerroo akka waliin galle gochuun akka sirna durii keessa jiru kan nu agarsiisu sirni durii jijjiiramni wayyuu akka hin jirre kan nu agarsiisu ta'a jechuudha. Waa hedduu kaasuu dandeenya akka jijjiiramni hin jirre amma Wallaggaa keessatti komaandi poostii jira Gujii keessatti kan akka kaasuu waa hedduu kan kaasu kan sirna durii keessa kan nu jiraachisu waa hedduu kaasuu dandeenya. Duraani eegdota Jawariin eegaa turanii ijoollee lubbuu isaa baraaranii fi galata guddaa galchuun barbaada. Gootota akkamii akka ta'an nutti argisiisanii jiru. Sanatti aansee immoo ammas lubbuu Jawar baraaruuf jechuudhaaf yookiin immoo isa tiksuudhaaf yookiin immoo nuti isa dura haduunu jedhanii isaaf wareegamanii yookiin uummata Oromootiif qabsoo Oromootiif wareegamaniif jarallee rabbi kan jannataa haa taasisu maatii jaraatiifis jajjabina haa kennu jedha qabsoon Oromoo itti fufa. Rakkoo biyya keenya keessatti uumame baay'ee nu gaddisiisee baay'ee gaddinee jirra. Wanni biyya keenya keessatti deemaa jiru yeroo ammaatitti jibbiinsa Oromummaa irratti qabamudha. Sabboonummaa Oromoo dagaagee uummata Oromoo yeroo ammaatitti afaan tokko tahee hojii deemu kana diinni keenya arguun fedhu Oromoo yeroo tokko ta'u diinni keenya dhukkubsata kana nu diiguudhaaf waan dalagamaa jirudha. Jiraata magaalaa Munikitti jechaadha yaanneen Aggaammii dheengadda torbee taree Jawarii fi yookaan xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN irratti ta'e akka jiraata magaalaa Munikitti gadda guddaan dhagaamee waan hin eegini waan Oromoon bal'aan hin eegini tarii mootu rabbiin nu dabarfateera. Ani jiraata biyya Jarmanii magaalaa Munshin irraa gaafii na gaafatteef jalqaba irratti kan hin jechuu barbaadu obboleessa keenya Jawar qabsaawaa fi qabsaawaa mirga dhala namaa baga aggaammii diinni sirratti aggaammate ija Oromoo dhaamsuudhaaf godhe kana jalaa baga rabbi si baaseen jedhaan. Duraan dursee obboleessa keenya Jawariin baga waaqni si baase jennaani. Itti aarsuun ammoo qabsaa'onni Oromoo kan biyya keessa dargaggoon qeerroon qarreen uummatni Oromoo galatoomaa isiniin jenna qabsaa'aa keenya cinaa dhaabbattanii du'a jalaallee nu baasuu keessaniif hedduu isinitti hin boonna isinittis gammannaa jechuudha. Duraan dursee taateen kun amma erga ta'ee bultii torbaan dabarfatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf anis waan kana galgalumaa wanni kun dhalateerraa hordofaa ture. Galgala akka barreeffamni Jawar barreesse sanaan yeroo san argee achi booda waan ta'aa jiru hunda haga lafti bariitutti as naannawa nu jirru kana keessaa jechaadha. Haga lafti bariitutti waan kana miira ajaa'ibaa tokkoon hordofaa turre hedduu gaddinee hedduu waan nu hin yaadiin tokkotu jechuun nu qunname. Haa ta'u rabbiin xiinxalaa kennaa fi hoggana keenya Jawar Mohamed rabbiin nu baasee jira. Asirratti immoo nuti wanni kun ta'uu isaa agaddinu malee waa hedduu nu barsiisee jira akka waa hedduu itti qophoynu nu godhee jira hagamtakkaa jechuun akka diinni nu rafnee fi ija qaroo takkatti nuti qabnu tana balleessuuf tattaaffiin isaan godhanii rabbiin milkeessinee fi isa akka afaan siyaasaatiin Jawar akka baafatee jira yookaan boqatee jira jechuudha akka kaayoo isaaniititti garuu rabbi biraa hin dhufne rabbi biraa jechuu wanni kun hin taaneef rabbiin agartanii guyyaa inni ruuhii namaa
katabe malee ruuhiin nama hambaatu akka jaraatitti jarri Jawaariin ajjeesanii jiran jedhee fudhadhaan akka nama tokkootitti alhamdulillah rabbiin isa nuu baasee jira. Hoggana qeerroo obbo Jawar Mohamed irratti yaadni ajjeechaan aggaamamuun kun waan hedduu nama gaddisiisudha. Waan mootummaa kana irraa hin eeyne mootummaa kana obbo Jawar cimsee akka uummanni tasgabbeessee akka uummanni isa jala hiriiru godhaa ture malee wanti inni godhe waan mootummaan kun isa ajjeesu waan gochuu takka hin agarree halkan gaafa waan kana dhageenyerraa hanga ganama bariitti hin rafne waan kana takkan hordofaa turre waan hedduu nama gaddisiisutti obbo Jawar Mohamed irratti godhame. Duraan dursee obboleessa keenya Jawar Mohamed rabbiin nafsiisaa nu hambise. Nafsiisaa ammas rabbiin nuuf eegu rabbiin bira nuuf dhaabbatu durii nafsiin namaa hafuudha. Inni natti dhaga'amee aarii guddaa fi gadda guddaa waan ani hin yaadne keessaa'u Jawar Mohamed jechuun jijjiirama amma dhufe kanaaf waan guddaa aarsaa guddaa nama kafalee nama Abiyyii fi Lammaa jinni hundaa'u bakka kanatti akka geesse nuti isaan hin beeynu turre yeroo qabsoo gaggeessuun isaanitti isaan isiniif gaariidha isaan as fidaa isaan deeggaraa jedhanii qeerroon hundinuu isaan deeggaruu dandeessite jechuudha. Egaa aggaammiin Jawar Mohamed irratti godhame kun aggaammii tahe jedhamee yaadamee qindaahee sadarkaa caasaa tika mootummaatiin godhame jechuudha. Wal sobaa wal kijibaa karaan deeman galana Oromoon akka jettu caasaa tika mootummaatiin wanta raawwatame. Mootummaan ajaja kana wata kennu mootummaa yeroo jennu qaamni mootummaa kamuu mootummaadha. Muummichi ministeeraas ta'uu mala caasaan tikaa, caasaan waraanaa, caasaan poolisii fi caasaaleen jiran hundi caasaan nageenya biyyattii eegu cufti caasaa mootummaati itti gaafatamummaas ka fudhatu mootummaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkamii Jawar Mohamed irratti godhamee yeroo ilaallu poolistichi Jawar Mohamed hojjettoonni yookaan eegdonni akka isa biraa halkan saniin loohanii luuxanii bahan ajaja dabarse obboleewwan keenya sabboontonni ilmaan Oromoodha kan gartee bineensatti waraabessatti dhiisnee hin deemnu Jawar wajji wareegamna dhiifnee hin deemnu jedhanii warra didan seeras ni kabajna garuu seerri tartiibatti kabajamuu fi haalatti kabajamuu qaba jedhanii ejjennoo cimaa akkasii kasan qabaatanii lubbuu obboleessa isaanii baraaranii hardhas baraaruun lubbuu isaanii san itti yakkamuu qaban galateeffamuu qaban jechuudha. Ajjechaan Jawar Mohamed irratti xiyyeeffatame kaayoon isaa ummata Oromoo mataa gaccabsu koola keenya nu cabsu ijaa fi gurra keenya nu jaamsanii Oromoo maraammartoon qabdeeni akka inni gara tokko hin deemne kaayoo isa ugguranii ammas waanjoo gabrummaa irra fe'anii naftanyaa jalatti bulchuuti. Kaayoon isaa dhumatee jira. Kaayoon warra Izeemaa kaayoo warra Habashaa guutuun kanuma. Hardhas kanatu ta'aa jira jechuudha. Haanu ajjeefamu seeratti haanu dhiyaatu OMN hin cufamuu qaba jedhanii isaan sadarkaa biyya alatti hiriira bahanii mormii dhageessisaa jiraniiti. Kanaaf Jawar Mohamed ammoo gabaabumatti aggaammiin Jawar Mohamed aggaammii Oromoo ta'uu hundaati. Aggaammii qeerroo Oromoo biyya keessaatii fi biyya alaati. Keessattuu kan biyya Jarman. Nutis ejjennoo keenya dabarfachuu barbaanna jechuudha. Jawar ija keenya. Jawar rabbitu isa eegaa kennaa rabbiin isaa kenne uummata Oromootiif kenne namni kun nama saba kana waggaa meeqa gabroomee haadha Oromoodhaa imimmaan bu'aa turte karreeffa ilma siirratti echisanii tumanfaa sanfaa rabbiin agaree Oromoo keessa saba kana keessa mucaa kana baase. Muummicha ministeeraatiif wanni ani dhaamu dhaamsaan qabaa. Dhaamsini ani dhaamuuf akkuma beekamu nu waan isin godhaa baatan isin beeyna isin hubataatis turre jechaadha. Kanaaf nu akka namaatti Oromoon safuu qaba. Oromoon kaayoo qaba. Oromoon waan fuula duraa ilaala. Kanaa je'ee waan gocha isaanirratti raawwatame san nama keenya jedhee badii isaan raawwataa turan san irra darbee fi eega inni muummichi ministeeraa aangootti dhufe booda nama keenya hin salphifnu jedhee waa hedduu osoo beekuu obsee irra darbee waa hedduu irra kutee bakka saniin isin gahe jechuudha. Kana wanni inni dhaamuu barbaadu mootummoonni Habashaa hanga tuffii muummichi ministeeraa
ummata Oromoo tuffate kana mootonni darbanuu hin tuffanne kajuu yaadaan qaban. Yaadni kun maalirraa kan madde osoo namni biraa masaraa sana seene masaraa Minilik sana seene arra suuraa Minilik suuraa namicha sana achi kaayee akkasitti tuffii ummata Oromoo hin mul'isu jechuudha. Kun tuffii ummata Oromooti. Maaliif ummanni Oromoo madaa isaa muummichi ministeeraa kana hin beeku jennee hin yaannu beekaa godhee jenna. Maaliif madaa beekaa ummanni Oromoo waan kanarraa hangam sensitive akka ta'e osoo beeku waan kana achi keessatti tolchee achi keessa kaa'uun isaa tuffii ummata Oromootiif qabu malee kan biraatii miti jedhee waan hin fudhadhuuf. Kanaaf yaada sirraa bareeduu miti ummata kee hin tuffatini ummata kee malee bakka tokkoon geessu. Kanaaf dhaabbadhuutii of ilaaliin jedhaani jechuu akka nama tokko. Mootummaan bakka maddi rakkoo jirtu goysuu qaba. Maddi rakkoo eessa jirti? Poolistichi kumandarri ijoollee tanaan bahaa jedhe sun nama isaa olii keessa ajajee jira. Mootummaan sirriitti beeka nama Jawaar irratti akka ajjechaan kun raawwatame warra ajaje hundi wal beekan jechuudha. Waraanni yookaan eegdonni Jawaaris alaqaa isaanii sanni beekan ka isaa oliis ajajaa isa ajajanii beeka hunduu akkasitti akka olii sadarkaa olitti caasaa mootummaa keessaa waan kanneen akka qindeesse maaliif akka barbaadame kaayoo isaa cufa sirriitti waan beekaniif mootummaan waan kana qoratee yoo ummatatti baasuu baatellee mootummaan sila ummatatti baasee rakkoo kana karaawwate ikale ibaluun jedhu. Kanaafuu wanti akkanaa kun akka lammata deebi'ee raawwatamne wanti akkanaa kun yoo karaawwatamu taate biyyattii Itoophiyaa jedhu san ni bittinneessaa ni diigaa dhiiga ilmaan namaatu biyya san keessatti akka galaanatti lola'aa walitti bu'iinsa kanan jedhamnetu uumama biiti sun akka biyya taatee ittiin fufneef gufuu guddaa fi danqaa waan itti ta'uuf nama kana maddi kun goguu qaba jechuudha. Kanaaf aggaammiin kun aggaammii ta'e jedhamee itti yaadamee godhame jechuudha. Gabaabumatti kana ibsuun barbaada. Kanumaafuu amma ani qeeqaan gartee mootummaa naannoo Oromiyaa gartee warra durtoota jedhamu akkasumatti ministeera muummicha Itoophiyaatillee Abiyyi Ahmad wanni bakka hedduu nama Oromoo dallansiisee namnillee hedduun sablanne maaltutu namni tokko hogguu obboleessi isaa ajjeefamuudhaaf naannoon rakkoon takka irra geesse yoo imaltuullee jiraate galuudhaa irra ture. Teessanii ji'ame torbaan meeqa teessanii afaan mimmeeffatanii kutaalee Oromiyaa keessa deddeemtanii nuti waan kana quban qabnu jettan garuu wanni kun amansiisaa miti ammallee namni isin amanu hin jiru waan kana ammoo ibsirree isaadha saba keessan keessa deebi'a alagaan alagumaa waan isinii himnu hin jirtu. Gama biraatiin dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan Oromoon akka malee obsee jira. Taate an ta'aa turan har'aa miti ka jalqabamanii muummicha ministeera kennaaf jechuun nurraa dhufe jennee dhugaa dubbachuuf wanni keessi kenna hin barbaadin hunda innummaan kenna ta'uudhaaf nu ceesisa jennee waa hedduu obsaan ofirra eegaa turre garuu obsi kenna amma waan bira dabarfate fakkaata haalli amma biyya keenya keessatti taa'ee oo'e kun Aggaammii Jawar Mohamed irratti ta'eef qofa osoo hin ta'in obsa yeroo dheeraa uummanni Oromoo mootummaa kanarraa muummicha ministeeraa kanarraa eegaa bahee irraa dhabetu waan kana rakkoo amma dhalate kana fide kana keessa muummichi ministeeraa erga taayitaa irra dhufee jechuun waan afaan bira dabre qabatamaa wanni inni lafarratti uummata keenyaaf godhaa jiru hin jiru rakkoon adda addaa wayita kutaa Oromiyaa keessatti dhalatan deebiin dafee hatattamaan deebi'aa jiru hin jiru yeroo kutaa naannoo biraa keessatti dhalatu wanni kun dafee deebii argataa Oromiyaa keessatti tuffii fakkaataa jechuun dafanii rakkoo dhalate tokko dafanii solve godhuu irratti hogganootii Oromoo sabni jaalatu uummanni jaalatu taayitaa irraa maysuu irratti wanta adda addaatu deemaa ture waa'ee Mahammad Adamoo irraa kaasanii waa'ee Kamaal Galchuutti waa'ee Xayyibaa waa'ee Lammaa kana hunda namni furmaatumaaf yoo se'ee obsaa ture garuu dhuma irratti ka arginu wanni kun hundinuu nu istiraateejii osoo hin ta'in kaayuma kaayeeffatanii obsa sirrii bira dabarfatetu rakkoo biyya kana keessatti ta'etu ta'uudhaaf keezii ta'e jedhee fudhadha. Mucaa kana sila mootummaan har'a kunuunfattee itti kaleenyaan waliin mari'achaa nageenyaaf tasgabbii biyyaa buusaa jijjiiramni kun akka fuulduratti deemu walqixxummaan dimookiraasiin akka biyya san keessatti lafa qabatee walqixxummaan amantaa ka sabaaf sablammootaa hundi jiraatee madaa keenya akka duraan waan dabre jechuun siidaa waa'ee Minilikii fi waa'ee dabreef soofaarsuun taane akka obbo Lammaan jedhe
duuba keenya laalaa gara duraatti deemuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanti nu baasu nutii fi uummata warra Habashaas haa ta'uutii nama kamuu ka fuulduraa malee seenaa keenya ka duubaa kaasaa deemuu gara duubaa laalaa gara duraatti deemuu hin dandeenyu jedhee nu dabarsee jira jechuudha. Kanaaf fuuldurri keenya maal ta'uu qaba ka jedhu irratti hayyicha kana wajjin wal tuffachuu yookaan ammoo tinuu walitti hinaafuu osoo hin taane face to face walitti dhufanii hayyoottan Oromoo caayaa jalatti walitti gaankara jalatti wal mari'atanii hegereen Oromoo maal ta'uu qaba gaaffiin Oromoodhaa akkamitti deebi'uu qaba jedhanii marii geggeessanii jaarsolii biyyaa qabna aadaa qabna sirna qabna wal mari'annee deemuu odoo dandeenyu maaliif gama dhiiga wal jigsutti wal ajjeesutti walitti aggaamachuutti akka diinatti wal ilaaluu fi uummata keenya Oromoo keessatti wal shakkii fi qoqqoodamiinsa maaliif uumna ka jedhu yeroo hunda gaafii kannatti ta'u jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammas mootummaa kana wajjin yoo mootummaan gama uummataa ka dhufu taate gama jaarmaalee siyaasa Oromoo ka dhufu taate gabaabumatti rakkoo uumame kanaa fi fuulduraaf nageenya tasgabbii waaraa buusuudhaaf ammas hayyoottan Oromoo wajjin isaan arguu barbaanna jaarmaalee siyaasa wajjin isaan wal arguu barbaanna jechoota hin taane warri wal darbatan warri Oromoo keessatti addas amantaa fi kutaan Oromoo adda qoqqooduu barbaadan namoonni tokko ni jiran warroonni qaama mootummaa keessas qaama mootummaa alas warroonni kaayoo addaa qaban kaayoo gartee uummata Oromoo kana akka galman geenye barbaadan hawwan ni jiran kana uummanni Oromoo ragaa ba'anaa miti. Kanaaf kun hundi akka milkaa'uuf nuti mootummaa kana Jawaar itti nu ajajee jalatti teessoo qabaa mootummaa kana deeggaraa mootummaan kun nu ceesisa jedhee nama sadarkaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa manatti galchuudhaaf yaadaa ture jechuudha. Achi booda wantoota ta'an keessa deemee fixuun barbaadu. Kana jechuun wanni har'a galama walii galan galgala addaan galanii osoo hin taane waan irratti walii galle kana dantaa sabaa hegeree Oromoo fi Oromiyaadhaa warra galmaan ga'u ta'uu qabna. Gocha amma ta'e kanaan ammoo uummata Oromoo mataa walitti qaba. Hayyoottan Oromoo walitti fida. Waliin tuffatiin maa wal tuffattan nu qofatu biyya bulcha jechuun hin danda'amu. Yoo Oromoo bulchite Itoophiyaa bulchuu dandeetta. Yoo Oromiyaa tasgabbeessite yoo Oromoodhaaf nagaa kennite Itoophiyaadhaaf nagaa kennuu dandeetta. Ka Oromoof nagaa hin kennine yoo Oromoo tokkoomsuu kan dandeenye Itoophiyaa akkamitti tokkoomsita? Oromoo addaan qoqqoodaa addaniiraa Itoophiyaa tokkoomsee nagaa buusee deema jechuun hin danda'amu abadan. Hayyoottan warroota ija babbanatan dhabamsiisaa miidiyaa sagalee uummataa ukkaamsaa deema jechuun hin danda'amu hin yaadamu yeroo sanbira dabarree jira yoo kana booda dhiiga wal jigsina jennu taate malee. Waan namni hin godhin goote garuu bakka namni hin gahin waggaa tokkotti illee geesseeti saba kanaani geesse saba Oromootiin geesse tokkummaa Oromootiin geesse sanumaafuu har'a immoo jara bakka guddoo san dhayxeen yeroo gabaabduu keessatti diina waggaa meeqa nu gabroomsee afaan keenya illee akkan dubbatamne akka nuti namummaa horii qabeenya Itoophiyaatitti nu lakkaawanii wajjin dhaabbattee har'a Mililikii fi Haayila Sillaasee Oromoo bira faarsite kanaatu jara du'ee dabrellee nu kaase kanallee if booda deebii qaanfadhu abiyyi si jaalanna nuti akka ilma Oromootitti akka ilma Oromoo tokkotti akkuma Jawaarii fi saboota hayyoota keenya hunda jaalannu si jaalanna yoo kan gartee dhugumatti sabummaan si keessa jiraatu taate waan balleessite kana hunda irraa if xaliilchi. Diinni wanni uummata Oromoo keessa dhiisee ijoo uummata Oromoo fuudhuuf waan dura ittiin ture waan dura ittiin uummata Oromoo ittiin jira adda facaasaa ture san mala san deeffachuudhaaf kan ittaan immoo uummata kana immoo wajjin qabsaallee turre hundi keenyaa ka beeknu wayyaanee irratti qabsoon keenya xiyyeeffate malee uummata kanaa miti uummata kana kan kaase mootummaa amma irra jiru kana isatu fuudhee sadarkaa kanarraan ga'e jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo keessatti ka dabale mootummaa amma dhufe kana abiyyi waan kanaaf wanna kan dhaabbatee of laaluu qabaa jara kan nurratti ol fuudhuun barbaachisu jechuudha. Kanaafuu warri amma jechuun egaa wanni dabre biyyi nagaa taatee jechuun biyyatti galanii taayitaa barbaadan argannaaniin itti qarqaaramanii darbuu barbaadan Jawaariinis OMN'is qeerroos jechaadha. Kanan immoo jechuun ilmaan Oromoo bakka hunda jirru kutaa hundaa fi addunyaa tana guutuu irra jirru waan kana waan beeynuuf jarillee keessi isaanii waan beekaniif dhaabbadhaa isinii hin milkaa'u. Duula kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hooma eege maaliif jennaaniin biyya san keessatti argitee namni
biyya saniin deemaa jiru Jawaarii argitee gufuu kaayoo isaanii ka ta'e jecha gufuu kaayoo isaanii nam tokko gufuu yoo sitti gufuu sitti taate jecha gufuu san dirqama karaa irraa qabu qabna wanni diinni yookaan immoo tu argitee warri Oromoo hin jaalanne waan kana karaa kaasuuf godhe hooma eeggamulleedha hooma isaanii mijaa'uu dhabe malee Jawaarii fi OMN Jawaariin karaa qabaniitiin OMN illee guyyaa attaan udhaamsuu barbaadan jecha so kun hooma eeggamaa tureyyuu tarii mootuyyuu argitee rabbii fi argitee qeerroo biyya keessaati haa ta'u kun hafeera kana mootuyyuu argitee diinni si hirrafu diina jechaan nama si rafee buluu miti ati naa rafee jettaan nuun firamu yookaan mootuyyuu walitti eda'amne jennee kan nu yaannu sun jecha isaan nu hir'isanii ofii walitti eda'amuu gatii yaadaniif ummanni Oromoo argitee ka durii caalaa dammaqeetiin jajjabaateetiin uf si'aa'essuu qaba yookaan mootuyyuu argitee qabsoo isaa daran finiinsuu qaba jedha. Goobanaa daachee kajaanu hogguu itti dalagatanii isaas booda akkasumas du'e. Hafii kanumaan isinii dhaama ummanni Oromootis qeeroon Oromootis bakka jirtani wal qabadhaa jabaadhaa tokko kutaa fi amantiidhaan illee waliin foohina jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa abdiin ummata Oromoodhaa isin. Rabbiin isin bira haa jiraatu isin bira haa dhaabbatu kanumaan isinii dhaama wal jabeeffadha. Jawaarii yoo ta'e kumaataman ba'a qabsoon Oromoo abbaan fedhe yoo wareegame waan uummanni Oromoo jala sararee beekuu qabu abbaan fedhe yoo wareegame qabsoon Oromoo dubbatti hin deebitu hanga fedhe kanaaf kaafee itti darbee wareegama malee akkana uummata dhiiga isaanii kafalchiisaa biyya saniin bulchina jechuullee hin danda'amu. Wanti namni jala sararee beeku qabsoon Oromoodha obbo Jawaar ajjeesaniif ajjeesuu baataniif waan of duubatti deebituu miti qabsoon tun abbootii teenarraa dhalle akaakayyota teenarraa dhalle waan of duratti itti fuftu malee. Aggaammiin arra Jawar irratti godhame kun Jawar duwwaa irratti hin godhamne ummata Oromoo mara irratti kan godhame jeetiin fudhadha maaliif namni kun nama tokko yoo du'e numa du'a namni gaafa dhalate du'e garuu akka waan qabsoon Oromoo tarkaanfii meeqa duubatti deebiteettiin fudhadha jechuudha maaliif qabsaawaa kana wanni isaan irratti aggaammataniif waan kana balleessuu deemaniif mootii qabaa jechuudha wanti hundinuu mootii qabdi akkuma kanniisaa sana kanniisni tokko yooniif mootii isaa keessaa ajjeesan ni bittinnaawaa jechuudha. Fakkeenya akka tiitisaa fa'aa laaluu fudhachuu ni dandeenya. Namni mootiin qabni sossoo'uu hin danda'u. Nuti jaalatanis jibbanis Jawar jechuun qajeelchaa ummata Oromoo kan qabsoo ummata Oromoo waggaa dheeraadhaaf godhaa turte. Tarkaanfii guddaa fuula duratti butee karaa qabsiise. Waan ta'eef diinni kana waan hubatuuf isa kana yoo balleessine qabsoon Oromoo bittinnooftii namni nama jala deemee jalatti hiriiree itti deemu waan hin qabneef nama kana yoo balleessine tariiti akka isaan yaadanitti jechuudha. Akka isaan yaadanitti tariiti qabsoo tana qabsoo ummata Oromoo kana duubatti deebisuu ni dandeenya hanga tokko hir'isuu ni dandeenya kan jedhurraan bifa qindaawaa ta'een haala itti yaaddawanii itti mari'atanii waan godhame malee waan tasa taa'ee miti. Maaliif hin beekanii jechuudha. Jalqabarraa ka'ee gaafa inni qabsootti dabalame Oromoo Faristi jedhee gaafa inni eegaleerraa kaasee aggaammiin isarratti godhame kanarraa qofaa miti yeroo hedduu irratti godhame irratti yaalamee ture garuu hin milkoofne ammaas kan jennu nu hin milkooftanii dhaabbadhaa of ilaalaa jennaani jechuudha. Jawar Mohamed aktivistiidha siyaasaa xiinxalaa uummata koordineet godha akkanatti isa beeka inni biyya inni lukaan kophee malee ofirraa baasee lukaan keessa deeme sanitti muummichi ministeera ka Itoophiyaa daangessee bulchuu hafaawarii achi keessa taa'ee walgahii adeemsifachuu dadhabe. Kana jechuun uummanni akka duraan carraa isaa kenne kanatti carraa jalaa fudhataa jira. Carraa kana dafee deebisuudhaaf uummata wajjin tasgabbeessee sagantaa uummanni barbaadu akkaataa uummanni fudhatama isarraa fudhatama godhutti dalaguu qaba malee wanni addaa takka wanni isa baasan jiru jira. Isa waa'ee himannaa Jawar Mohamed irratti taasifame kana hedduu nama ajaa'ibsiisa. Nama agartanii yakki akkanaa irratti dalagame deebi'anii himachuun diinni hagamtakka akka nuurafaa hin jirre diinni waliigalee hayyuun isaanii beekaan isaanii xiqqaa fi guddaan isaanii duula jarri Jawar Mohamed irratti godhamaa jiru kanaan dhaabadhaa jennaan. Jawar Mohamed silaa nama inni iyyuu himatuu qabu malee nama himatamuu miti. Kanaafuu irraa dhaabbadhaa Jawariin warri himataa jiru. Akka ija kennaatti OMN'if Jawariin illee laallachuu jabeeffachuu qabna.
hawaasni keenya nu abiyyiin jibbii sarraan qabnu abiyyiin kan nu beeksise abiyyiin akka jaalannu kan nu godhe Jawaar mataa isaati. Uummanni Oromoo akkuma arra irreesaa kaabaa kibbaa dhiyaa bahan tokko ta'ee diina salphise kanatti gara fuula duraatis tokkummaa isaa cimsee qabsoon isaa hanga bikka geessutti bifa kanaan hiriiree diina isaa mataa gaccabsuu qabaan jedha. Nuti Oromoodha jennee Oromummaa keenyayyuu ka jaalachuu jalqabne jaratu nu barsiise. Kana waan ta'eef Jawaar jechuun nuuf ija keenya qofaa miti ruhii teenna qabsoo barbaachisaa ta'ee fi diinagdee fi waan barbaadeen illee yoo taate Jawaarii fi OMN duuba dhaaba. Uummata Oromoo hundaan wanti dhaamu barbaadu ijaaf gurra keessan OMN tumsaa jechuun barbaada. Jawaar Mohamedis baga rabbi si baraare nuti qeerroon biyya Jarman hawaasni Oromoo biyya Jarman si wajjin jirra OMN ijaaf gurra kenna daranuu gadhaabnee daranuu jabeessinee si tumsina. OMN eenyu cufaa yookaan immoo tuyyuu OMN yoom cufama waan jedhu san OMN kaban illee hawaasa Oromootii cufuullee kan danda'u Oromoo qofa. OMN namu cufuu hin danda'u. Gabaabinumatti kana OMN cufamu jechaani waan hin danda'amne abbaan barbaade waan barbaade yaaduu ni danda'a waan barbaade hawwuu ni danda'a akkuma namoonni tokko biyya keessaatii fi akka qoosaatti illee jedhaa jiran OMN ka cufamu wayita ifaan bade qofa sadiin ala OMN namu tokkochi cufuu hin danda'u OMN cufamte jechaan biyyattiin maantunu miidiyaan maan biraatu biyya keenya keessatti bilisaan hin dalagu jechaadha kun ejjennoo kennaa kana tasuma haa dagatan OMN cufamuu hin danda'u mootummaanis yaada kanaa qaba taanaaniin ammumarraa wanni nuti jara sararree itti himuu dandeenyu tasuma OMN cufamuu hin danda'u ka jedhu jechaadha. Maaliif qabsoon Oromoo namni meeqa itti darbee dhaamsuudhaaf yaalanii turanii arra yoo Jooharilleen du'e nama du'uu danda'a wanni isin hubachuu qabdan qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu wanni isin yaaddan sun isiniif hin milkaa'u waan kanarraa dhaabbadhaa of ilaalaa jennaan jechuudha diinota keenyaan. Sagaleen uummataa sun dhagahamuu qaba. Sagaleen uummanni naannoo baha Oromiyaa irratti dheengadda guutummaatti gaafatan suni gaafii hunda keenya keessa jirudha. Gaafii nuti of keessaa qabnu baasanii nu gaafatan gaafiin suni deebii guddaa argachuu qabasi. Akkuma sanas immoo murtiileen jaarsolee biyya keessa jiranus fudhatanii fi inni jarritti deemaa jiranu akkasuma itti fufuu qaban jedha. Karaa biraatiinis beektootiin keenyas ta'ee abbootiin siyaasaas ta'ee jaarsoliin biyyaas ta'ee wanni jarri gochuu qabanu obboleewwan keenya gidduu kan rakkoon uumame kuni waan hunda keenya ilaallatu rakkina biyyattii sana keessattis fidu waan ta'eef taa'anii itti mari'atanii walitti fidanii araarsa guddaa buusuu qabu yoo araarri kun hin buune rakkoo guddaa biyya sana keessatti uumama kun sodaa hunda keenyaati. Kanaaf jechuu jaarsoliin biyyaas ta'ee beektootiin keenya wanta kana irratti bareechanii itti yaadanii furmaata akka argatu akkasumas immoo jarri mootummaan akka jiru muummichi ministeera keenya obbo Abiyyis ta'ee jarri kaan wanta kana irratti sagalee uummataa dhagaanii hojjechuu qabu jennee yaanna. Akka jarri hojjetanus abdiirra keenya jirraas imaanaatti itti kenname imaanaa fudhatan sana iddoodhaan gahuu qabu kan jedhu yaaduma kooti yaaduma uummata hundaatis jedhee yaada. Gara yaada kiyyaatti utuun seeniin duratti caaseffama Oromoo biyya Jarmanii keessa jiru maal akka fakkaatu xiqqoo ifa gochuun barbaada. Innis biyya kana keessatti hawaasaalee Oromoo magaalaa isteetii keessa jiru. Kana malees immoo afooshaaleenis jiru. Qeerroonis bakkuma jiraatanutti waliin gurmaa'anii yeroo waamichi dhimma Oromoo irratti argamu walitti dhufuudhaan marii gochuudhaan deebii quufsaa kennaa bahaniiru agarra. Kana boodas akkuma sanatti itti fufu. Egaa maaliifaniin kana dubbadhe yeroo ammaa keessatti waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru taateewwan hunduma jechaadha ilaalchisuudhaan maal akka godhamaa jiru gabaabinaan ifa gochuu barbaadeetanii. Kunis erga mootummaan biyya Itoophiyaa jedhamtu sana bulchaa jiru
gaaffiiwwan uummata Oromoo fi sabaaf sablammootaa deebisuu maa dhiisee otoo hin ta'in sun chaalenjii guddaadha. Gaaffiin sabaaf sablammoota biyya sanaa keessa jiraatan hundi hedduudha, kompleksiidha. Al tokkotti ka'anii waan deebisuu hin danda'amu akka hin taane siin hubanna. Fedhiinis garee adda addaa, uummattoota adda addaa akkasumas eliitii siyaasaa adda addaa waan walirraa fagaatee jiruuf koornarii tokko fiixee tokkorraa gara fiixee gama biraatti walgaarreeffannaa fi qaawwa gaappiin guddaa waan jiruuf sana walitti araarsanii deebii uummattoota hundaa deebisuun rakkisaadha. Haa ta'u malee mootummaan biyya bulchaa jiru kun yeroo darbe keessatti ideoloojii yookaan filosoofii mataa ofii qofaatiin yeroo deemu keessatti uummanni Oromoo adeemsi kun akka isaaf hin taane komii dhiheessaa ture. Komii kana ignoor gochuudhaan yeroo adda addaa waan seenaa Oromoo tuqu, waan madaa Oromoo tuqu, waan fuuldura hegeree Oromootiif bu'aa hin finne Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammoota akkuma biyya Itoophiyaatti bu'aa hin finne otuu arguu dhiisaa ture. Garuu wanni kun heddummaataa yeroo dhufu Oromoonni waggaa tokkoof walakkaan dura keessattuu waggaa tokkoon har'aa deeggarsaa fi gargaarsa qofaaf gadi bahanii mootummaa kana injifannoo argannee jirra. Akka sabaattis akka biyyattii Itoophiyaa jedhamtuuttis injifannoon argameera. Kana booda walitti dhufanii gammaduu malee mormiidhaaf bahuun hin jiru. Walitti bahanii walitti duuluun hin jiru kan jedhu abdii kanaan deemaa turre. Amma gaa akkuma jalqaba irratti tuqee caaseffamnii fi gareewwan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatan marti haga yeroo dhihootti gargaarsaaf deeggarsa mootummaa kanaa akkasumas gargaarsaaf deeggarsi sun yeroo xiqqoosii hafaa dhufuusi gara mormiitti hin ceenu kan jedhu obsaan taa'aa ture. Amma garuu walitti dhufuun jalqabameera. Maaliif haalli biyya keessa deemaa jiru yaaddeessaa waan ta'eef. Keessattuu warri sirna duraanii leellisan, sirna duraanii waan gaarii otoo hin ta'in hamaa kan ta'e sabaaf sablammootaaf leellisan biyyattii sana keessatti iddoo furtuu ta'e qaqqabatanii karaa hundaan kallattiidhaanis indirectlis karaa adda addaatiin Oromoo garaadhaaf bulus qabatanii Oromummaa irratti duula ammana hin jedhamne banamaara. Kun egaa caaseffama mootummaa keessattuu jechuu kooti. Muummichi ministeeraas isaan sossobuudhaaf gammachiisuudhaa fi seenaa tuqamoo hin malle tuqee yeroo tuqummoo akka hunda gammachiisutti otoo hin ta'in akka garee tokko qofa gammachiisutti waan tuqaa tureef wanni kun baay'atee amma sarara diimaa irra qaqqabe Oromoodhaaf akka ilaalcha Oromootti sarara diimaa irra qaqqabeera. Kun jechuun maalinni qabsaa'onni Oromoo maqaadhaan waamamanii haa ajjeefamanuu, haa hidhamanuu, biyyarraa haa ari'amanuu kan jedhu miidiyaan Oromoo tokkichi miidiyaan sirna duraanii sirna nafxanyaa leellisan gara 100 tarii yoo xiqqeessee ilaale 30-50 kan ta'anu ganamaaf galgala Oromoo irratti duula bananu wama tokko waan isaaniin dubbatamu miidiyaan Oromoon qabu tokko OMN Oromoo irra darbee sabaaf sablammoota miidhamaa bahaniif sagalee kan ta'e duulli waan jalqabameef walitti dhufuu jalqabneerra. Amma gaa gara walitti dhufnee maal haasofne isa jedhuun gabaabsee himuuf yaala. Walitti dhufnee mari'achaa turre torbee 3 darban keessatti telefoonaan jalqabne achiin telekonferens wal arginee haala biyyattii sanaa irratti waan bakka gargaaramu irratti gargaaruu bakka mormamu irratti mormuu garuu immoo dantaa uummata Oromoo dantaa sabaaf sablammootaa sirna federaalizimii sabdanneessaa akkasumas aadaa fi seenaa Oromoo ukkaanfamee turu ifatti baasuu irratti kanarratti preconditionii tokko malee haalduree tokko malee tiksuudhaaf
wantoota kana tiksuudhaaf ammas harka wal qabannee akka qabsoofnu walii galleerra tokkoffaa irratti jechaadha. Inni lammaffaa wanti nu irratti walii gallee obboleessa keenya Jawar Mohamed yaaliin ajjechaa irratti godhameera. Kana irra diddibuun hin barbaachisu. Mootummaa haa ta'uu, tika mootummaa haa ta'uu, qaama biraa haa ta'uu, yaaliin ajjechaa isarratti taasifameera. Waan kana jala murree kan mootummaattis, diinattis, firattis himnu akka hawaasa Oromoo biyya Jarmanii, akka qeerroo Oromoo biyya Jarmanii hundi keenya sagalee tokkoon balaaleffannee jirra. Wanni kun qoratamee haga seeratti dhiyaatuttis puush goona. Wanni kun ifa ta'uu qaba. Akkasitti ukkaanfamee waan hafuu miti. Eenyutu harka keessaa qaba? Haga dhumaatti ummataaf ifa ta'ee warri yakka kana dalagan seeratti dhihaatanii achi booda walitti dhufnee jijjiirama dhufe kana waliin adeemsisuu dandeenya. Kanaan wal qabatee qaamoleen seenaa yaalii ajjechaa kana jijjiiranii warra ajjeesuuf jedhe seenaan isaanii dhokatee warra ajjeefamuuf jedhe immoo yakkamaa godhanii duula irratti bananii kanas immoo dhaabsisuu irratti mootummaan itti gaafatamummaa qaba jennee amanna. Akka hawaasaattis akka caaseffama dargaggoo jiruuttis akka nam tokkoottis akkasittiin amana'anii warri amma duula nurratti banan hin dhaaban taanaan nuti kanaan duras diinota miidiyaa qofaan otoo hin ta'in meeshaa waraanaa hammayyaatiin illee Oromoo dura dhaabbataa turan dura dhaabbannee qabsoo keenya finiinsinee asiin geenyee jirra. Duula miidiyaadhaan nurratti baname kana ofirraa qoluun harka wal qabannee waan dadhabnu miti. Inni sadaffaa miidiyaa keenya OMN nutu uumee nutu guddisee asiin gahee biyyatti ergine. Ammas miidiyaa kana immoo isa duraanii caalaa gargaaruudhaaf fedhii fi qophii agarsiiseera. Qaamniif hawaasni jiru hundi kana marii keenya keessatti kaafnirraa OMN kana booda otuu nu jirru rakkina faayinaansiitiin rakkina humna namaatiin laafuu hin danda'u. Diinnis maalu duula akkamii warra Itoophiyaa keessa jiran miti diinoon firoota kan biraallee ofitti dabalatanii yoo dhufanii uummanni Oromoo OMN tiksuudhaaf qophiidha. Nutis uummata Oromoo wajjin taanee kana ofirraa qoluuf qophiidha jechaadha. Egaa amma kuni waa'ee caaseffamaa keessattiin xiqqoo babal'isee qabxiiwwan kakaasee gara yaada kootiitti yeroon dhufu gabaabseetaniin waa jechuu barbaada. Waa'ee mootummaa biyya bulchaa jiru jalqaba irratti kan nuti eegne kan nuti mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessattuu tiim lammaa gargaaraa baane national reconciliation yookaan immoo akka fakkeenyaaf South Africaatti ta'ee ni South Africa tarii adiitu warra gurraacha kolonii jala galchee bulchaa ture jedhamee yaadamuu danda'a. Akkuma sabaaf sablammoota biyyattii sana keessatti waliin miidhameetti illee seenaa warri biyyattii sana gingilchaa turan akka fedhanitti bulchaa turanii barreessan sana seenaan sun akka haaraatti hayyoonni Oromoo hayyoonni sabaaf sablammoota hundaas walitti dhufanii seenaan akka haaraatti barreeffamee waldhabbiin jirullee maddaan dagaleedhaan irratti haasa'amee waldhabbiileen sun waliigalteedhaan mariidhaan erga furmaata argateen boodatti Itoophiyaa keessatti maaltu ijaaramaa maaltu immoo diigamaa kan jedhu waliigalteedhaan ta'a jechaadha. Mootummaan kun garuu waan ijaaramuuf waan diigamuu ofii fidee uummatarra fe'uu jalqabe. Dhiisaa jennee karannee dadhabne. Keessattuu immoo murna xiqqaa murna ofii isaatiifuu siyaasni biyyattii waggaa 150 biyyattii sana keessatti Itoophummaa qaama tokko qofa gammachiisu aadaa fi afaan akkasumas immoo aseetii qaamni tokko akka Itoophiyaatti addunyaa agarsiisuu barbaadu sana lallisanu
kan isaanii dhayyii gara fuulduraatti fidee kan warra kaanii kan sabaaf sablammootaa keessattuu saba guddaa kan Oromoo tuffatamuu xinneeffamuu jalqabame. Muummichi ministeeraa gadi bahee jalqaba irratti sabni guddaan waa'ee mirga ofii gaafate malee sabni guddaan kun waan bal'eesse hin qabu. Sabummaa lalliseeti of xiqqeessee jedhe. Kun dogongora ture. Achiin boodas waan sabni kuni qabsoo isaatiin injifate. Waan gaaffii kooti jedhee kaase hunda xiqqeessuu. Diinota kooti warra jedhe immoo diinota sanaa ol kaasuu bakka kabajaa kennuufi lakki mootummaa siin baasuu didee akkasitti deemee amma kunoo sarara diimaarra qaqqabee jira. Kana booda mootummaadhaan lakkii dhiisii otoo hin ta'in qabsoodhaan ofirraa qolla yoo isaan didan waliigalteedhaan gochuu. Qabsoo kana immoo akka amma isaan lallisan yeroo tokko warra diyaasporaatiin kanaan dura wayyaaneen bargarii nyaataa isin achi duula bansiiftuu jedhan. By the way, bargariin biddeenaaf qixxaadha achitti hamaadha malee waan gaarii miti. Waan keemikaaliiti bargariin waan isaan ummata biyya sana keessa jirutu otuu argatee nyaata orgaanikii nyaataa jira. Nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'e nuti sana hawwina. Biyya kanatti qaaliin nyaata Itoophiyaati malee nyaata biyya kanaati miti. Isaan wayyaaneen gaafa dadhabdu amma immoo dhufanii paaspoortiidhaan illee irratti dhaadachuu jalqaban. Paaspoortiin waraqaadha. Eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya waan ittiin of ibsinu biyya alaattis biyya keessattis sana eenyuun nurraa fudhachuu hin danda'u. Poolitikaadhaanis gaafa uummanni keenya sabni keenya miidhamu waliin miidhamnaa yoo barbaachisaa ta'es immoo wareegama barbaachisu gargaarsa gochuu qofa otoo hin ta'in gochuudhaafis qophii waan taaneef akkasiitiin gaaffii uummata Oromoo ukkaamsuudha yaaluurra ammas immoo dabballoonni mootummaa aktivistii hin jettuuni hogganaa mootummaa fakkeenyaa fi hogganaan walqunnamtii sabaa kan naannoo Oromiyaa akkuma aktivistiitti gadi bahee Oromoota xiqqeessaa wanni akkasii kun mootummaa kana gatii dhabsiisa. Mootummaan of ilaalee gaaffii sabaatiif dursa kennee kan Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammii sana walitti fidee araarsee Itoophiyaa sana gara fuulduraa deemsisuudha malee waan ofii isaaniitii Itoophiyaa kanaaf sirriin isa kana jettan sana fiddanii uummatarraa akka feetan kana booda waan hayyamamu natti hin fakkaatu. Gara qeerrootiinis gama OMN'tiinis gara aktivistoota Oromootiinis immoo rakkoon jira jedhamee amanama yoo ta'e gara diina nurratti bittanii yookaan immoo diina gammachiiftanii otoo hin ta'in warra mootummaatiif aniin dhaamsa kana dabarsaa jira. Mariidhaan iftoominaan mari'achuudhaan furmaata gochuuf hin danda'amu. Akkuma isin nurraa akkasitti deemaa nuun jettanu adeemsa keessan sirreeffadhaa. Kanuma gaa kan jechuu barbaadu. Dhumarratti qabsoon ammas itti fufa yeroo jennu biyyattii sana keessatti jeequmsiis immoo akka dhufuun barbaachisaa akka hin taane amanaati. Qabsoon nuti goonu qabsoo nagaati. Qabsoo nagaa kanaan gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin sabaaf sablammootaa hin deebi'u yoo ta'e akkuma duraan qabsaa'aa turre mari'ataa hayyoota Oromootu murteessaa, maanguddoota Oromootu murteessaa, abbaa gadaa qabnaa, qeerroo qabnaa, hawaasa qabnaa. Hawaasni kun marii inni godhee murtee inni dabarsuun itti adeemna. Kanaan alatti ganda lakkoofnee amantii lakkoofnee yookaan namni kun akkasii nama kiyyaa namni sun nama sana isa jedhuun hiriyummaadhaan qabsoo gaggeessuun kanaan duras bu'aan finne fuuldurattis bu'aan fidu tokkoof tokko akka nam tokkoottis akka yaadaatti kan hin dabarsu akka hawaasa biyya kanaattis tokkoof tokko kan ummata keenya fayyadu fuulduratti nu adeemsisu. Yoo tokkummaa barbaaddanis akka amma OPDO'n jettu yeroo Oromoon mormasii qabu tokkummaa jettee yaamtootuun ta'ini bakka tokkummaan hin dhabamnetti isinii wajjin wal dhabbiin amma jiru by the way OPDO'dhaa fi ummata jidduutti malee Oromoo jidduutti wal dhabbiin hin jiru akka sabaatti jechuudha. Kanaafuu tokkummaa isa dhugaatti dhufuudha.
akkaataa diyaaspooraan aktivistoonni qeerroon itti deeman qofa kallattii agarsiisuu otoo hin ta'in akka isin itti adeemtanus yaada isinii kennamu fudhadhaatii ammas carraan jira. Gaaddisi hoggansi Oromoos amma utubamee jira. Gaaddisa hoggansa Oromoo kana jalatti furmaanni in argama jenneeti amanna. Egaa yaada koo asirratti hin goolabaa akka hawaasa akka nam tokko biyya Jarmanii keessa jiraatutti yaanni haala yeroo irratti ilaalchisee kennuu kana fakkaata. Egaa galatooma jechuu barbaada. Korona kooma noo jedha barii mootee qorkee jedha.